يوتيوبي فولي تينيا الرجل كسجلين تينيا الرجل تو بكر رانجل لجيسو أكدن دينو بيخو نمنو هني يرو أتدانتات أبديت إستي وان إسامالي نمتك واهر كاين كامل يوكا وهجتون دن دين نتفاقات سيقالي فولا كيتي أما فيديو أجي وان ستيما يوتيوب بنا مسيرة شكل ربما قردن ديسا كومنتي هدون أرجاجرة كناب دبتوف نجارك سينجئ فولا كيتين فيديو تي يوتيوبي الرجل يو كساس تي فولا يوتيوبين كي سجلين تي الرجل تو كيستو سجلي تي جلت تي سجلي فوقتو يو فيدا منامني فيديو تي فولوسان يوتيوبي سنسر كساسو دندس أدبي يوتيوبي سني يو خارمو في غدا فيديو يو دانغا دبرتي بايتي مو يوتيوبين سنوني آماجتو أما يونايت كنو كسنا ما قرأ ركوا يونايت كن فيديو بريد ورابا يونام نفوله بتم بدنا ما دبا مكانا ما يامون بربان يعني يوتيوبر سيهمي ويا يوتيوبر سيهمي خساسو دندسا لويرا يوكان تبك آدم خساسته نمنكون فولك يفوده فيديوتي يفوده مكانا بلسين أكنا نانجئ أكان حواس برتكادو أكان أني نعرف سجرة حالة كان جتيو خساسته تكا لما سادي رجع كباتي فيديو تيجي تودا بيجي ناتي سودان ديسا غارو حاجة أما أرومما وهون دجالا نوتي أكا سباتي والتكيسو والجبوسو والبتيسو هنكام نزنين أمي سمون سابا ينتك أبدو يعني تمالي يوتيوبي فولي كيرجرو حمزة كينا سألا مسيران فرق ساعتي لما يواتي خصص تيجتو كنافي نموني باين إنني بر ما كنا جيا cuma tiya tagalchu dandawa takagura mun dandawa kasetti lagi akkata jira jechota filatte jechota keessa lagi gabi siga abuma fedete la wani jali wani Facebook ada wani sinje fi jirani wani jale fi wani jale deme qorate tu jira sigale kanaf wana kasiti jira ay wan braja tu fi yolinge bine kanuma komandi hedun arka ture aye wan kana gafi way takan siga fachu barbat wan kana ratti hawasa maltu galche gafi ittin akhirati kun hamza len danta sa dila fakenya fi hamza koni gabbe dufe saa hintane saa miri way gammachu way tidagame saa hamaratuma way tidagamte saa balaguma way yo gammachu way akka fede ato saa wonni fede tidagamte hamza kun gabbe sala kana walaka batak jetae afani sa kana wan fede hase hawasa mana warabdani jechun kuni akamilana akamzati gafi tinafrad ana fi hawasa umdalalatu gabbe tae ufe khutana mali nama rabse afani wan balagi ase yan sharmutuma ase wan bani ase hawasa mana warabdani yo hamza kunje akamilana mana warabdani mitlalanza siwarabu mitibar inta ko yoro siwarabu wazu jacha sarrafa yadamu jira amma tiktakin malif na marra gubata malif na madaba malif takimo rakko ati umte rakko akam fakenya fe danga wanti undi danga ka danga hanan dabrini je ka wanti ma tiktok ya muhammad han sa gututti wasin jala kan telaste danga hanan dabrin fatak allah wa hatta nyata media ratese biyota kaysa jirturatti bakawana kasi khawje media rabate nyata danga male nyachu mi khamera dura namni kenya tokko youtube dani sagale tedda kana mahamase fakese ifi fayyadama biriza nyacha garu ka video te fude youtube rakhayo kan sijala dubbatu san hasa wasairo lalte sadarka sala alifudi khani sadarka isajaltu karan jura bifta ana
waan kana waan bareeda haastelaan naasraa ta'e amma waan kana irratti nama wayii tokkoon agare nama wayii tokkoon agare wallaahi nama wayii tokko agareeti viidiyoon barana gaafa takkittuma viidiyoon anaa fi ashittiidha nama san jala viidiyoo bareedduu wayii takka arge kanaa fi ashittiin haasoo viidiyoon natti tolee akkuma nama san jalatti argettiin jala gadhee jala seeni piroofaayila isaa jala wallaahi viidiyoo 47 jala lakkaa'e akka gad ofeetuma viidiyoo xiyyaa fi ashittii ofa nama sallaaleetiin ana fooloon goone fooloon isaa yaani gabaabumatti anaa fi ashittiini fooloon isaa achi gee fooloora nama 30 wayii qaba nama san gisee ilaalu yeroo sanitti viidiyoo gara 40 wayii jira taan 100 laalamti taan 100 laalamti ammas tiktok ashittiin harka jira ture tiktok ashittii kan harka jiru kana irra gadhee gisee nama sallaan ashittiis fooloon goone anaas fooloon goone fooloo isaa qofatti guddifachuu jira namni sun yaani fakkeenyaaf gaafa taaptaap godhe ati jettee kadhattu gis takka akkatti hin dhabu dantaa mataa isaa qofaaf si barbaada namni gadii amma dilli as taa'u kuni asii taaptaapiin inuma hin jiru laalama maaliif gurra banee waan haarawaati gaffiddamoo viidiyoo bareedduu takka asirraa muratee deemamu bakka hojiin kana hojiin ilma namaa. Laal arrabaa miti wanni kuni hawaasa fiyya dhiifama naa godhaa warri nu laaluu jirtan wanta kan siima ani namni waliin caalu hamzaa keenya ilmi namaa hundi tokko dhageeffadhu. Ilmi namaa waliin caalu. Namaan ani tuffadhu eenyu ni beektaa? Namaan ani jibbu. Namaan ani lakkoofsa namaarran keenya eenyu ni beektaa? Namoota baay'een warra yuutuubara kan dhufta'ummaa hin qabne kan fuula isaatiin as bahee iftihee viidiyoo takkan dalayne argitee miti yaa Hamzaa. Wallaalaa gadhaantummaa akka hariifaa ka sagaleen isaa sagalee midhaa'es laga keessa cuqqaalan fakkaatu gaafa sagalee yuutuubii irratti dalagu argite ka guyyaa takka sagalee godawaatiin dubbata ka guyyaa takka namni fuula isaa argeen beeyne naggaadee yuutuubii kasi arrabtuu jiru fuula dhoyfatee kan inni nu arraba qabu akkasiifaa yeroo laaltu Ooftamummaa baay'ee wallahi nasraatee nama kaameraa duuba taa'ee fuula isaa fuula faltii horii kan dhoyfatee hedduu taa'ee nama arrabsu yoo as bee bar edaa jaldeessisaa na arrabsan kanaa kaati jettee bira qottuutu hedduu taa'ee nama arrabsa ilmi namaa. Sagaleen isaa yeroo inni si jala dubbatu mee akkam jetta gaaddee teenya mee dubbatu koo maal jette rabbumaa akkana isin godhe ogguju midhaan qaallatee dubbata. La ilaha illallah. Ini harifa garuu gimmidii inni qabu gadhaantummaa duwwaa raasnaa duwwaan qabaatan ta'e duwwaadha. Nama akkasii faatu viidiyoo ta'e fuudhee maallaqa itti harkatamu si arrabsaa maallaqa harkata fuula isaa dhoofate namni jiruun du'e nama akkasiiti nama godhuu karaa irratti du'e namni kun nama aktiivistiin keenya yookaan nama jabaa sooshaal miidiyaa irra qabnu jee namni gaddeetiin awwaalle nama sagalee hoolaatiin akkasii dubbatu sanfaatu viidiyoo ta'e fuudha dhokotee laayifii ta'e waraabee ol baasee dooraa labaatitti nyaata kan dafkeen dalaganne ilaalme ilaal saba kana xiqqeessaa shamarran Oromoo dargaggoo Oromoo sagalee gaarii inni dubbatu kan fuudhee ol hin baasne sagalee fokkotaa isaa fuudhee jala dubbata fuula faltii irraa tolchan fakkaatu dhoyfatee sagalee isaa laagaa akkanuma midhaas cuqqaalee qabatee yuutuubii irraa dubbii dallaalaa siigalee so yeroo dubbatu nama fooloo barbaadu yookaan nama dhageetti hawaasa bira barbaadu nu godhaa itti dubbata. Kanaaf waan akkasii jira ooftamummaa keetiin booni fuula keetiin as baatee laphee kee baastee dhugaa kee dubbattee saba kee bashannansiistee waan itti amante hojjettee waan itti amante irraa viidiyoo ta'e fataa hedduu kee itti booni. Namni jiruun du'e ka fuula dhoyfatee viidiyoo keetiin daldaluu kana tuffadhu abbeen asiinchee. Foolollee adala gata yoo barbaadan garuu ooftamummaa yoo waan tokko goote seenaa qabda. Seenaa qabda, maqaa qabda. Siigalee namni du'aan fuula isaa liqimsee sagalee cuqqaallatee dubbii dallaalu san immoo nama osoo jiruu du'e jechuudha na biratti. Kanaaf itti fufne. Dhugaa jette wallahi garuu asirratti akeekkachiisa gabaabaa isinii kan lala. Namoonni
maqaa namaatiin daldaltan. Galatama warri onnee matara nu dheessa. Warroonni maqaa namaatiin daldaltan. Ammas gaafa nama arrabsitan waan takka waan hawaasa kana hatta hanga Abdusee ga'utti waan in hawaasa irraa jibbeen qaban. Innaa Abduseen amma Abdusummaan kun mataan isaa Ustaaz Abdusee dhagaye mataa hatta hagas ga'utti achi micoota namaa bira jiraatan. Nasra akkana tulluu jettee osoo namni sirratti hin dawwaliin ba'uun kun waatu jira. Hatta haga Abdusee ga'utti hin koofni gaafa namni waajjira akkattiin silkii dira mataa isin kaaya. Calcaa nama dhaggeeffadhaa. Hatta haga Abdusee ga'utti namni guyyaa si arrabsuu deemu. Namni guyyaa si arrabsuu deemu. Suuraa kaayyatee si arrabsa. Normaal akka taa'ee sin arrabsu laa if qusataati nama maqaa balleessa. Hatta haga Abdusee kana ga'utti. Amma dheengatta matummaan Abdusee wanti dibbeen tun hatta suuraa kaayyateeti taa'ee nama arrabsa. Mee wanni kun maal jechuudha? Arra if qusata haala. Amma Hamzaan gaafa nama arrabsuu barbaade suuraan barbaan duutuudhaa miti. Suuraa duutuu takka kaayee abbuma feetan laalaa suuraa kaayeeti taa'ee nama arrabsa. Waan kana takka namni qalbiitti kan ilaalee jiru. Garuu bakka kana maaltu jira beektaa? If qusannaadha. Arraan tanaan gaafan akka qaamaan taa'ee ijaan taa'ee normaal akka jiraan kun taa'ee nama arrabsu asirratti deebisa arrabaa naa deebisuu dandeessa. Maaliif? Tarii asirraa hanqina wayii tokko qabaa. Tarii asirraa hoomachii wayii na jira. Tarii huuba wayii asirraa waan kanaan natti arrabta. Atuu hafuulli kanaa jettanii deebisuu dandeessan. Laal if qusannaarraa bakka dhaabbatee suuraa kaayee nama arrabsu. Suuraa gaafa gabbee bakka paarkii wayii dhaqee bareedee keessa hanqina wayii hin qabne kana fidee taa'ee nama arrabsa. Abbuma fedhe ilaalame. Takkaa namni qalbiitti kan ilaalee jiru. Takkaa namni waan kana qalbiitti kan ilaalee jiru. Ani immoo taa'eetti ilaala gisee aboo koofiyaa kaana kaayan tuni zim gootee naan biste. Aboo koofiyaa tanaan koofiyaa olii kaayaa. Koofiyaa xixiqqoo akkanaatu nama qabdi. Gurraattiin tun naa taatu. Uffata taatu gurraacha faraa qaba. Waan sirrii dalagaa miikiti waa daleedha. Maali uummanummaan akkana. Koofiyaa adeera keenya miidhagina kaayaa as gubbaa jira sannoo kaayaa. Eenyuun na dhufe? Gurbaa warra Naayijeeriyaa hawwatu urguusanii na dhufe. Aboo eenyu ati? Hamza. Yeah, my brother. Bro. Aboo naman qabu ana haasawatti hin jira adeera kiyya walitti deebinaa. Venga por muerto, voy a escuchar. Amma birrii baatee fi akkamiin addeessee qote namichi digaalaan kun. A'uuzu billaahi aziim. Namichi maal na godhe isa fuudha? Alaan amma waan sirraa wanni reefu jee dhufte laa. Wanni reefu jee dhufte laa. Amma ka fuudha adii naan jettan meekaappii fi kaayee naan jettan. Waan akkanaa tana dheeysa namni keenya. Wallahi dhugaa rabbii. Qoy mee nasra. Laal suuraa kaayyatee taa'ee nama arrabsa. Hanqina qabutti man amma kay daalacha naan jetta yoo asirraa kee Abdusee garaa dibbee jee Abduseen kay hafuura daalacha naan jaa. Deebisaa qaba namni gaafa qaamaan taa'ee si arrabsa. Suuraa dheengata bakka paarkii Azaarii fi maallaqee keessa yoon kaadhee taa'ee namichi kun namichi fi bareeda jee taa'ee namni waan akkanaa kana fayyadamtanii nama nyaachuu dhiisa. If qusattee nama balleessuu dhiisa. Dhugaa isinitti himaa. Awwa fuulli daaraa karaana ta'e awwa namicha adii deemate. Ifiifuu warra adii dheesini. Wallahi asiin na aarsee hote namichi. Liifirraa bee dhufu mooduu fuulli kiyya sirrii hin jiru haa. Akka taa'u akkatti isa kadhanaa hunduu nu galtee jedha. Garuu tokko jalaan bara hawaasa Oromoo. Qoonni sirreessa. Wallahi alama achi isin wajjin. Awwanatti qofni akkatti afaan kana isin kaasa kiitana. Wallahi namni liibii taa'u maraataadha. Waan kana taa'ee dhalaala jinnii taa'ee dhalaala insii taa'ee dhalaala tomte akkana taa'ee harkamta namatti akkata. Wallahi bani adam liibii taa'u rutti hashish jeeyi. Wallahi mee alamma eenyu arkeetiin eenyu taaggadhee jaabara. Wallahi maraataadha namni liibii taa'u dhugaa rabbiidhe na amanaa isin. Amma mee taaptaap
قرا ديتنا خالد جاب ساجا مالك تركلا دربيش والله انا ملي بيتا خشيش دي يا شيشه كدا خارا دون بيده يدو إفهم مي بيا كينيا يوكا